استعمل هنا من قلشته إيه كذا كنت توقع ثاني ديبر اوكي إيه اي كيسني استاذة سجنتاني استاذة غير استاذة مشيك جدانين عفوا إيه كابي أستاذ خنوكي جتو ماما بايا يا دتا شيخ منانجي ايه بركسين يعني إيه سيارة دبي ولا واجرتي وريا بوني دي سانو ما فيوني براني لي ada bafachu barbadi شيخ وجدي شيخ كاب جدي شيخ أبجي اشياء شيء كي rakko takakau برشيك أجارو نعرفتني تورتني بر فيديو كيسان تكون برجيته شيكني نما عرفت أجارو كتاب الجزء إيه ماله رو تكتك وانس جالتو وانس دماشين ما ربزن أنتوا مانيو صبرياتا بكسي إنو سيدب نيابوني قتي سرك فليتي إيه سنة يقدني تورتن أستاذ برتني يقدني nama barana khasare keessa suma fi sabrina takkan arkeewita nama isin jaalatu dhabdan warra kuma lama fi mishan kasare fi sabrina warra bara kuma lama fi mishan kasare keessa jara lamaan kan amma kam jaalala dubrummaa qabdu jaalala gartee maallaqaan hin bitamne tawaa takkaan hin madaale qulqullu hawa aadamsan ايشي nama harkateetti taphatee biyyeen laaqe jara lamaan kana qofa rabbiin agarsiisee akka obboleettiitiin itti aarii arrab silaa bira jiraadheeniin dhawaa warri bara kuma lama fi mishan jaalalatti milkaa'ee maayikii fi intala ustaad booniyyee wanna harkatte san مسكينة ثم يا أبو ثم بر مسكينة مشوتك كله bar bar ilmashootaka amma sambar yoo inni ciisi jeesu numa ciifti yoo beeltitti jiraattillee ustaada beelanna jiran jettu bartun jalaa utaalti yoo xiqquma beelu ايشي numa ciifti hanga inni kayyisu biisa laati jooni numa ciifti anaa nyaatu sareetu amma argate iyyuu kana magnagaa ay inni bar amma dhagaa masgiida harkate ta'e ko bar duruma iyyuu bakka karantaanii malee bar ustaazichi lakki jaalalti karantaanii malee ozoon hin taane namicha sirra lolee wareegama sirra kafale san gartee gabaabdutti ati ma'anaan ayatoota kana nama jaalala taphate keessaasii fi intala san kuni bari jechuun nama jaalalatti taphatee bari hin jedhamnu nuti fakkeenyaaf yoo nuti wal nama jaalalatti taphatte jedhamtaniire loo akkasumiti bari ilaamee amma isin waanuma gubbaarraa argitan malee waan keessaa arguu hin dandeessan garuu immoo nuti immoo yoo waliif hin taane yoo wal gituu hin dandeenye bakka namni tokko si jaalateef si boo'eef si du'eef waan tokko ta'eef dirqiidhaan namni kun jaalata qofa jettee itti deemuun qabdu bar atillee miira akkamii qabdaa kan jedhu san of gaafachuu qabda bar namni tokko si jaalate jennaan dhalaan addunyaa tanarratti wanni sirreessin hin jirtu shayxaanaa wani sirreessite ilma namaa dhiise sigale ati yeroo inni jaalatu san miira akkamiitu si keessa ture ini jaa miira gesmara wanni miti يعني نجرا يجور يرو إن زتي هذا منامن توري لبئ كن هرمي كن سن هلا أما جالا ندقي فردو جن اللي فول دروا في اللي نما نداوة هنا في اللي قرصتها بيجي جارسا نمني أتهيرمو قبض نما أتجالت توزون إنتين نما سجالت توقع سيقله دوبرتي به دوبرتي داف أما أستاني خير يسول lafaan siita jaabar sir'a narra deemi jaabar dachirra biituun si ankopheen siitaa kana ati jaalatte kun bannaate ta'u siin jaa sii gale jaalala jechuun meeshaan argamne sii gale meeshaa hin argamne
Keessattuu dhalaa yoo nama isa jaalatu argatte. Ifillee yoo jaalachuu baatte jireenya isiitiifuu ka isii barbaachisu nama isii jaalate. Zaman akka babbadii kana keessatti. Bara amma silaa booniyyeen tiyya bara ustaada kana utubuma manatti hidhattee sa'uma feetetti irra deebitee hidharraa eeggatti bara. Taalimaati ujjala baafte. Habo maala soita saati taalimaati taalimaati kaboora ati yumti sa maalimaati ujjala baafte kaleetira dida mishan ilma mukan. Ilma mukan. Kanaaf bar yoo isin tikkuma fuula guurte ni beelo itti mumaan rejeeti barra nyaata kana afaanii guuraa bara harkisii kunni dhukkubasii nyaatummaan harkaan isin afaan hin ani riyaa kama mabbay ankara kaba nama sheekati wallahi ittalolee magaaluma akka booniyee tana halkan kana itti bu'ee halkan qixxee ol ka'ee alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi faatuma diyyatana waan fi jaalatu kenniif akka du'aayi godhaaf gidee qofee qabaye du'aayi godhaaf sigat amma kan booniyeen jaalatu kan jaaladhuun barbaadu fi jettu jaalanaan booniyee babbaye diin ganama subii irribaa ka'ee maal barbaadu even gidee ati bar lafatee tuuduu teetan akka huduun daaraan tuudee waan waraanne akka daa'ima kufaa jirtu si jala jarjar. Si jaaja jala kaaboo si jaaja harkasaa kana jala qaba si galee hunduun isii lafa tuquun qabdu jee. Akkasuma yoo jaalatan akkasii bar yoo kaateessudha. Kasi jaalatu akkasii godha malee kana ati jaalattuu miti beekadhu. Amma laalo guma akkana si wajji ciisuu hirriba irraa ol ka'eeti suuta ifaa xiqqaa qallaa kana kan guddaa sitti ibsine qallaa kana si ibsee akkana fuula kana keessa silaalee rabbi jannata si haaraffisu jalaa ustaa mamma bayaan sun sigalee mataa lulaa. Ijjisaatu silaaluu hin dandeessu yoo gilaasii amma oguma si janaa jennu gilaasiin uffatu inni gilaasii. Dandee nani laalu bar. Dandee ijjitu nu waan sitti fakkaatti sigalee. Jaalalaaf ilaalu dadhabaafar akkasuma nama jaalatan ija keessa ilaaluu hin danda'ani. Ijjummaan tunuu ni fixxii ni dhumtitti fakkaatti yoo ija guutuun isii ilaale si galee. Amma tuunis gartee asii OBN irra dhayitee mucaa gartee isii jecha horii gurguree kophee bitatee dhufe si galee. Kophee san bari inni tokkoffa jee OBN irraan dhufe si galee kophee ati gartee tuffattes. Sigal? Daiteeti yaani itti jette bar diaspora wallahi billahi kan rabbina ragaa diaspora meeqaa aruuza isaanii anaa godhaaf jee bahar irratti godhaaf jee eeguu ture. Yes or no intalti sun jettu qofa. Dhuga hin beekaanoo. Wai televijiina jala dhokannee bar waan goonu wallaalle. Dabarsi osoo nuti gadda kanarraa hafuuran fudhatiin dubbiin booniyyee nu gabbaate jechuudha. Harargee diinnin boochisin booniyyeen boochiftee. Ati maal waan qaraatee jira booniyyee? Naa himime. Waan booniyyeen harargee goote imillik Oromoon goone bar sheekkaaf kitaabul jisi maal jedhamu? Oromoon hin goone. Oromoon goone jee wallahi. Harargee amaarrin boochisin booniyyeen boochifte. Amma jechuudha. Warra gumaati rammaan. Harargeen guma sirraa qabdeeti. Gumaa baasuuf harargee heerumtee nu garsiisuu qabda. Sanuu kan akka ustaad Maamad Bayaan booyetti kasi boochisu siyyee. Halkanii guyyaa wayii harargee jettee kan boochu. Akkasumallee gumaan keessirraa hin bahu. Bar ani. Ni Isa dhufaree nama boochisu bara kana qabu. Duraan maal qopheeffattee ustaadatti kas godhatte? Jechuun kan nama boochisu jedhee bar nuu ani nama na boochisu ani inni yemmuuf akka na boochisan kan nama boochisu isaa dhufa. Ati immoo gabaabdutti gumaan harargee sirraa bahuu yoo barbaadde kasi boochisu akka ustaadichaa bar gurbaa san hojum keessa baaftee boochiftee faraqataan ni iyya faraqataan baabul booniyye dubbisa akkanaan kitaabul jizmi dubbisu qiyaamaan ukeessee bar yaamichoo. Yoo faltaa meet. Asii dalagaa wallaallee dhiiroo arra booniyyeen maaliin nu gabbaate harargeen guutuun damiina keenya dawwallee bokku abbaa gada dawwallee booniyyeen arra maaliin nu gabbaute qiyaamaan gara fiinu qofattee siigan.
እሺ አማ ከም ጎነ መሪ አየ አቲማ ጉማንከ ከሐረርጌ ነክስራበው ሰኑ ጉርባ ሐረርጌ ኦሮሞ ናኖ ቢሩሌ የሩሙን ቀብጥ ጉርባ ሐረርጌ ካልከኒ ጉያ ሲቦችስ አከ ኡስታዲቸ ቦች ይፍተሰኒ ዮዲሊ ሐረርጌ አራባቱ ታጅራ አይታ ሴሩም ሲፍኑ ነቦች ሳራ እንስ በርጀልቀበ በርፊጌ ነጀለ ቦቦ ጀልቀበ በርንስ አከም ጎዳ ከና በረኮን አትዲራ ከሚ ፈተቦኒዬ ቦኒዬ ዳል ዲሬሲን ፌቱና ሲማ ደገይቦ አየ isin yo isin no jette kijiba nanji wani nanjoha እሺ አይ boniye dire zigje je khisi isi la lugartebe tak khayo isi mana khisa wacce intal qabi afan ke walin rajun ay sigale khaqamni sa qijila fakat ay khayo dai la fadda lisa jarsa khammi lisa jarsa dafate fakat እሺ khan qumtisa sigale abiy are fakat እሺ khana la kan isi barbadu sigale male miskina si boniye bonisha je tae isi mukharrati te mukharrai to khada isi na kadiratul lako sigale ሲና ፋንቃውረቲ ማለ ባወንበር ዙሪያ ተደራደሩን ቤቱ ይጁ ደረደሩን ቤቱ ሲን ጃለልቲ ከሲቲቲ ነው ይትላለሲ በደላ ገሪን ገሪያቲ ነማ ፈርሾ ዱጌ አልከን ጫፈቁ ከነም መራቲ በርጃር ሰከሲ አትንገረ ዳላከሲ አርጌ ጃር ዳላን ገሪን ተጃር ሲዮ ነንቱም ነጃር ዲራ ጀቱ ገር ዮ አትንቱም አካ ዲራዩ ትፈካ ነጅራባ ዮ ጥቃት ቶርባን ከተ ተዱላ ፈቱ ጅራ dubartiin ta dullaa feetu jira dullaa dhugaa sanillee yoon barbaane dullaa luqaata na siigalee jaba kanaan deemu qabda siigalee boniyyee qaqqabuudha okay haza jannatul ishish kana rabni juun sangarteemi soo kana keessa uggii gangalattu sirriitti danda'u wanna juu qabda malee isii jaalala wanni jamu isii biratti hin dalagula siigalee चेकअप फॉलो करो मत उन्हें कैसा बोनी ये आते यार के तेरमू कपड़ा खारर के गुथु घर रात इफ तो बर्बाद फोन थैंक यू सो मच माय तो बोनी हां akasi jedhame yo akasin taane inta ujechuudha gumaan narraan bahu inta no yechuun akka gara raat isan onne qulqulurra akka dhiifama sii gora yoo barbaad ati arargee dalu qabda gabaabdutti arargee rumte walau kana to tokkochalle ira dalte deemte dubrummaa taan sirraa dhabne ta ilmoo sirraa dhabuun qabnu na dubrummaan qabdi barbooniye maan dubrummaan dhalaa ni qaba bay dubrummaan qabdi ko namni fudhadhe jedhu gadaa ba'u anu kaata qoradhe dubrummaan qabdi wallahi namni fudhadhe jedhu ha ni awwalte ajjeefte awwalte bakka geessite beeyti gataaba hojjette kan inni gadi hin baane geesse no akasmiti bar waanin wanni jedhu maasi jamar sheekotiin bar nama durbummaa qabu malee hin fuudhani ustaz Muhammad Bayyaan osoo durbummaa kon jiran na du sheekotiin dubrummaa ni jaalatti faranjiin faan hin jaalattu bar dubrummaa namni nu jibbeerti dhawachuu dhiisee ani hin fedhu jettee jibbe karaa dubrummaa qabdu faranjiin jibbamtutti beeytiitin namni nu jibbeerraa fagaate ammaaltu naan ga'e siin jaanii baqata okay mana namni nu jibbee olin seen ammaaltu olla naqe ja maarre azo achi deemne lafaa guurra jechuun wo maal haasofta narraa fudhadhuun kadhaa jaalatamtuu ta'u
Ajaa'ib. Ati takka ustaad maamma bayaaniif jaartii lammaffaa ta'uu qabda. Akka hoggii micoon xiqqoon sun si maddii deemtu hinaaffaan gubachaa jiraattu sii galee. Way ani dullattiidha. An dullattiin asii tamoo akkamii ani xiqqoon sun gizee. Hay dullattii qofaa jaartii lammaffaa namaa ta'a booniyye rabbi sodaatu. No akkasumatti bar gizee micoon xiqqoon sun si fuuldura deemtu akka gubachaa jiraattu jettee bar. Jechuun isi sira xiqqoodha ree asirra guddaadha. Jechuun jaartiin guddoon isiidha amma silaa akka seeratti eenyu booniyyee moosatame boo jaartiin guddoon haa booniyyee jaadha ati jaartii guddoodha haa durani haa godhamtee akkas jaamta. Jaartii guddoo ta'e amta dura qamalta. Amma ati nama biroo kasin qammasne ni haa hidhatteetuma ka sheeka duraa sin qammasne ammaas ni haa hiitee sheeka dhaquu qabda. No akkasumatti ani ustaazni waan ol biran geenye. Nama wayii tokko ni barbaanna ni haas godhatee sheeka duraa kan sintuu hin isiiru. Maaliif nuti bari wannidha wal biran geenye waan ta'eef walitti nikaa walidhachuu ni dandeenya akka haaraatti osoo namni biraan hin hidhatin wal biran geenye waan ta'eef. Hay ati eessatti akka qaraate anuu kitaabul jismii eessatti hin garree booniyye. Ati kitaaba jismii keessatti hin argine garuu ani argee jira.